Oromiyaa irratti Oromoon falmee abbaa haa ta'u. Oromoon falmee abbaa haa ta'u. Du'aa sodaadhaf jedhee goonni koo hidhaa ta'uun hin ta'u. Goonni koo hidhaa ta'uun hin ta'u. Oromiyaa irratti sabni koo falmee abbaa haa ta'u. Sabni koo falmee abbaa haa ta'u. Osoo qeerroon koo jiru jawween koo hidhaa ta'uun hin ta'u. Jawween koo hidhaa ta'uun hin ta'u. Oromiyaa irratti Oromoon abbaa ka'ee haa ta'u. Oromoon ka'ee abbaa haa ta'u. Osoo lammiin koo jiru jawween koo hidhaa ta'uun hin ta'u. Jawween koo hidhaa ta'uun hin ta'u. Arraa keessi barrise koolaa isaa lafaa rukute. Koolaa isaa lafaa rukute. Naftanyaa kalee duutee abiyyitu baasee boolla qote. Abiyyitu baasee boolla qote. Arraa keessi barrise koolaa isaa lafaa rukute. Koolaa isaa lafaa rukute. Naftanyaa kalee duutee abiyyitu baasee boolla qote. Abiyyitu baasee boolla qote. Oromiyaa irratti jawween koo abbaa ka'ee haa ta'u. Jawween koo falmee abbaa haa ta'u. Hanga feetes maratu mootummaan kan koo jawwee haa ta'u. Mootummaan kan koo jawwee haa ta'u. Sirraa hin eessu jawwee lubbuun koo si hin hafin taru. Lubbuun koo si hin hafin taru. Siifii jedhee wareegama. Aarsaa akkamuu anuun kafala. Aarsaa akkamuu anuun kafala. Gabrummaa waggaa 150 siitu onarraa buusee kalee. Kanaaf si faarsaa anillee. Sababiin inni kana dalagu aangoo irrafachuuf. Aangoo tanarra turee buluudhaaf. Oromoo osoo goonni keenya mana hidhaa jiru dhugaa rabbi dubbachuudhaaf Jawaar yoo Abiyyi hin baasinitti jechuudha. Abiyyi yoo Jawaar hin baasinitti waan silaa hamilee mootummaa kanaa cabsu waan biyya san keessatti godhamuu qabu irratti hojjetamuu qaba mootummaa kanarratti. Ka biyya alaallee rafteen buliin ka biyya keessaallee ka lubbuun jirtu bakka jirtu dammaqee. Har'a ka mana hidhaa keessa jiru gootaa fayyuu gameessa keeti. Har'a osoo gootaa fayyuun gameessi kun mana hidhaa jiru ani gama kiyyaan lubbuun nama teessisti jedheetiin abdadhu. Jawaarri haga filannoo boodaatitti haa taa'uudhaaf dhiisan. Filannoo tanarratti ofii isaaniitti darbuudhaaf. Garuu Jawaariin filannoo boodallee ni baasan moo hin baasan kanatti yaaduu qabna. Oromoo hayyoota meeqa mana hidhaa keessatti hidhamne. Oromoo fakkeenya ka akka Agarii Tulluu Hayilee Fidaa Baarotumsaa Agarii Tulluu Taaddee Birruu ka akka Nadhii Gammadaa Guutama Hawaas. Gootota Oromoo kalaakaman kumaatamaan hin dhumne dacheen Finfinnee namoota meeqa nurraa nyaatte. Hayyoota meeqa gootota meeqa nurraa nyaatte. Oromoo mootummaan kun guyyaarraa guyyatti beellama dheeressaa. Guyyaarraa guyyatti beellama dheeressaa. Oromoon hiriira baatee dadhabde ofiinuu mana galti jechuu barbaadeetti. Jidduu kana keessa hayyuun keenya mana hidhaa keessatti ni dararamu hin dararamu jennee yaaduu qabna. Amma tana waan Jawaar keessa jiru beeyna. Erga gaafa hidhameeti rakkoo isarra jirtu beeyna. Ka beeku rabbii tokkocha. Kanaafuu paaspoortii isaa abdatee miti. Mootummaa Itoophiyaa abdatee miti. Jawaar kan biyyatti gale. Oromoo fi Oromiyaa saba isaa qeerroo abdateeti. Oromoo fi qeerroo abdateeti. Qeerroon inni kalee abdate. Hayyoon inni kalee abdate. Har'a gadi baatee waan taatellee taanaan akka taatellee taanaan hayyoo fi dukkana keessaa baafachuu qabdi. Jawaariin mana hidhaatii baasuu qabdi. Mootummaan kun Jawaariin hidhee kan ragaa takka itti hin qabne Haacaaluu ofii isaati ajjeesee jechuudha. Goota Oromoo Haacaaluu weellisummaa qofaa miti. Gameessa Oromooti, hayyuu Oromooti, leenca Oromooti. Kalee goota kana nurraa nyaatee, hayyuu kana nurraa nyaatee har'a inni mootu Jawaariin akka mana hidhaatii hin baane ammayyuu mana murtiitti deddeebisuun tuni an akka sammuu kiyyaatitti gadi naan fudhatame naan liqinfamne. Oromoon kun hunda osoo jiru hayyuun kan kee ji'a guutuu hidhame ammallee mana murtiitti deddeebuu guyyaa 12 kun dheerachuun bor achi booda maaltu deema? Achi booda maaltu dhufa? Eessa jirtan abbootiin qabeenya eessa jirtan hayyoonni Oromoodha? Waan hayyuun kun hidhameef waan goonni kun hidhameef murteessuu hin danda'ani.
Kanaafuu Oromoo osoo lubbuun jiru goota kan kee baafachuudhaaf qabsa.